jirtu maatii waaqaa bakka jirtanitti haala jirtan hundumaa keessattuu nageenyi waaqayyoo siif haa baay'atu. Karaa addaan gaarii goonii galateeffannaa waaqa kenna. Carraa jireenya dabalataa inni nuu kenneef haala mijanne keessatti haala mijataa uumee jiraachuu keenya karaa lama saasanuu mirkaneessa waaqayyaaf gaarii goonee galata isaaf dhiyeessina. Fikooti kadhata godhadheera. Isinis kadhata godhattanii qorannaa keenya waliin jalqabuu dandeenya. Qorannaan keenya irraa tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 4ffaa ta'a. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 4ffaan yaada baay'ee murteessaa ta'e of keessaa qaba. Haala adda addaatiin qorannaa keenya itti fufaa turre jettuun adda citee ture. Adda garuu boqonnaa 4ffaa isaatti fufneetiin jenna. Kutaa boqonnaa 1ffaa, 2ffaa fi 3ffaa YouTube irratti argachuu dandeettu. Ammas qorannaa keenya wajjin itti fufneetiin jenna jechuudha. Macaafa qulqulluu akkuma barraa'etti hubachuudhaaf akkuma Kiristoos warra barreessan hafuura isaatiin gargaaree akka barreessan isaanii godhe. Nullee akka hubannu hafuuruma akka barraa'u godhe saniin akka nu gargaaruuf kadhataa macaafa qulqulluu keenya qorannaatti kallattiidhaan itti seenna jechuudha. Boqonnaa 4 lakkoofsa 1 duun jalqabiiniin dura boqonnaa 3 keessatti gara dhumaa irratti yaada tokko argineetiin jenna jechuudha. Boqonnaa 4 kallattiidhaan duun jalqabiin boqonnaa 3 gara dhumaa irratti yaada irraa gara arfaffaatti ittiin darbe 16-15 irraa ilaalleetiin jenna jechuudha. Tarii yoo an tures namni warra mana waaqayyoo keessatti amala attamii qabaachuun akka isaaf ta'u akka beektuuf kun si gargaara. Manni kun waldaa waaqayyoo jiraataa isa utubaa fi dandamoon dhugaa ta'edha jedha. Utubaa fi dandamoon mana waaqayyoo maalidha jedha? Dhugaadha. Innis eenyudha dhugaan? Kiristoos. Kanaaf dubbiin kun si gargaara. Isa kana gubbaarratti ispeeshaalii waa'ee diyaaqonoota, waa'ee geggeessota akkamii akka ta'e qajeelfama kenneetiin jedha. Kanaaf waaqayyo manni kun mana maaliiti? Waldaa waaqayyo jiraataati. Waldaa waaqayyo jiraataati kan jedhu kana Kiristoos ati eenyu gaafa ani eenyu jedhee gaafa duuka buutota gaafate maal jedhaniin walii galanii ati qulqulluu ilma waaqa jiraataati jedhanii. Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti Phexrostu jedheen. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 69 irratti garuutu we are sure jedhaniin hundinuu walii galanii and we believe that you are the son of the living God jedhanii. Ati ilma waaqa eenyuti? Waaqa jiraataati jedhanii. 6:69 irratti. Maatewos 16 irratti Phexros yeroo deebisu argina. Wangeela Yohaannis 6:69 irratti immoo hundinuu walii galanii yeroo jecha kana dubbatan argineetiin jenna jechuudha. Manni kun waldaa waaqayyo jiraataa. Jecha amma sila jedhaa ture yoo ilaaluun barbaachise Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti yeroo eenyu naan jettanii jedhee gaafatu maal jedhanii Yesuus immoo isaaniin eenyu naan jettu jedhee isaan gaafate. Simoon Phexros ati masicha ilma waaqayyo eenyuti jedheen? Jiraataati. Ilma waaqa jiraataati jedheen. Kanaaf waan jiraataan abbaa akka ta'e Kiristoos ilma isaa akka ta'e lafa kaa'e jechuudha. Boqonnaa 6:69 irratti immoo achitti Phexros hin qofatu jedhee asitti immoo hundi isaaniitu walii galanii maal jedhaniini yaada kana nu hundi 6:69 irratti nuyi tokkicha qulqulluu waaqayyoo akka ati taate amanneerra beekneerra si jedhanii. Jecha kana Ingiliffarraa yoo wajjin ilaalle 6:69 kana we believe and are sure that jedhanii. We believe and are sure that you are Christ, the Son of the living God. Ati ilma waaqa eenyu jedhanii? Waaqa jiraataati jedhanii. Ati ilma waaqa jiraataati jedhanii. Kanaaf boqonnaa 3 keessatti Xiimotewos keessatti maal jedhee dubbateetiin jedhaa? Waldaan kun kan eenyuti? Kan waaqa jiraataati. Waldaa waaqa jiraataa keessatti utubaaf dandamoon eenyu inni? Dhugaadha. Dhugaan ammoo eenyu inni? Kiristoos. Dubbiin kun jedhaan yoomaan gara keellee dhufuu baate tarii yoo an turee namni warra mana waaqayyoo keessatti amala attamii qabaachuun akka isaaf ta'u akka beekuuf kun isa gargaara. Manni kun waldaa waaqayyoo jiraataa isa utubaa fi dandamoon maal ta'edha? Dhugaa ta'edha jedhaan. Nama waaqayyoo ta'uu keessayyuu dhoksaan guddaan akka jiru amanamaa. Kanaafis inni foon uffatee mul'ateera. Hafuurichi dhugaa galcheeraaf. Ergamoota waaqayyootti maal ta'eera? Argameera. Saba biyya lafaa keessatti maal ta'eera? Lallabameera. Guutummaan biyya lafaa itti maal ta'eera? Amanameera. Ulfinaan ol fudhatameera jedhee mamdara. Inni Kiristoos Yesuus. Kanaaf
dubbii dhugaa kanaan yeroo kaayetin jedhu argina. Boqonnaa 4 keessatti amma dubbiin kun dubbii dhugaati. Boqonnaa 3 keessa akka laallee boqonnaa 4 keessatti immoo dogongora dhufuu saaxila jechuudha. Dogongora dhufu maal qabatee akka dhufu dhugaa boqonnaa 3 keessatti qabannee yoo sabni waaqayyoo kana beeke gahaadha yookaan immoo kun waan dhufullee baadhe kun akka isaan dhaabataniif isaan gargaara akka jedhee kan boodatti dogongora dhufu immoo boqonnaa 4 irraa jalqaba. Bara booddeetti namoonni tokko hafuurota wallaalchisuudhaaf barsiisa hafuurota hamootaa duukaa bu'anii jira. Waa lama tokko hafuurota dogongorsiisuudha. Kun immoo barsiisa hafuura maaliif hamaati? Hafuurri hamaan barsiisa hamaa barsiisuudhaaf hafuura hamaatti fayyadama jechuudha. Luuk bara booddeetti namoonni tokko hafuurota wallaalchisuudhaan barsiisa hafuurota hamootaa duukaa bu'u jedha. Barsiisa maaliif? Hafuurota hamoota. Inni hamaan suni hafuura wallaalchisaa fayyadameeti barumsa hamaa barsiisa jechuudha. Barumsi hamaan barsiisamuun isa hamaa biraa kan dhufeetiin jedhu yeroo ta'u kan itti fayyadamu hafuura wallaalchisaatti fayyadameetiin jedhu. Spirit of deception isa fayyadameeti. Yoo kana godhu amantii wangeelaa irraa akka garagalanii hafuurri qulqulluun keessaa baasee maal ta'a? Hin dubbata. Amma barumsi sirriidhaa akka kan godhu yoo ta'e barumsi sirriin ammoo maaliin geggeeffama jechuudha? Hafuura qulqulluun hafuura dhugaatiin geggeeffama. Eenyuun irraa? Dhugaa irraa. Inni illee nuni Kiristoos hin fayyadu. Waa lamaan laallasitti. Barumsa seexanaa Ingiliffaan doctrine of devils jedha. No, the spirit speaks expressly. Hafuurri maal ta'a? Ifa godhee dubbata. Eenyu walii galee hafuura kennatti jechuudha. Amma hafuurri kenna Roome 8:6 irratti hafuurri kenna hafuura waaqaa wajjin walii gala jedha. Yoo hafuura dhugaa wajjin walii galla ijoollee waaqaa ta'uu kenna mirkanaa. Yoo hafuura seexanaa wajjin walii galla ijoollee isaa taana jechuudha. Sababni isaa maal jedhaan Fariisotaan Kiristoos maal jedhee ture wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 44 irratti isin kan abbaa keessanii kan seexanaati jedha. Ijoollee isaa taana jechuudha. Kan abbaa keessanii gaafa jedhu hafuurri keessan hafuura isaa wajjin walii galeera. Dooktoriiniin barumsi keessan barumsa isaatii jechuudha. Akka isaan ajjeesuu barbaadanii akka isaa taatu jechuudha. Yoo hafuura waaqaa wajjin walii galle hoo ijoollee waaqaa taana. Hafuura eenyu fudhachuudhaan? Hafuura Kiristoosii fudhachuudhaan. Hafuurri keenya hafuura isaa wajjin walii galuudhaan. Kanaaf lafa kanarratti karaa addaatiin bara dhumaatti taphni tapha hafuuraati. Hafuurri keenya yookaan hafuura Kiristoosii wajjin walii galee ijoollee waaqaa ta'uun keenya mirkanaa yookaan hafuura seexanaa wajjin walii galee ijoollee seexanaa ta'uun keenya mirkanaa. Akka eenyu jedhu akka Kiristoos Fariisotaan jedhe. It is a clear message. No, the Spirit speaks expressly that in the latter time some shall depart from faith. Which faith? Faith that Spirit speak expressly. Ka hafuurri maal godhu kan ifa godhee dubbatu. Amantii hafuurri ifa godhee dubbatu kanarra maal ta'aniiran? Dafi irraa dippaatti ta'aniiran. Irraa fagaataniiran. Why? Wanti irraa fagaatanii maaliif? Giving heed to seducing spirit and the doctrine of devils. Devil eenyuun seexan barumsa seexanaatti dabarsanii of kennan. Maal hordofuudhaan? Hafuura dogongorsaa hordofu. Seexanni hafuura dogongorsaatti fayyadame barumsa dogongorsaa barsiisa jechuudha. Kiristoosoo hafuura dhugaatti fayyadame amantii dhugaa dabarsa jechuudha. Kanaaf dooktoriin lamatu jira macaafa qulqulluu keessa. Doctrine of devils and the doctrine of Christ. Doctrine of devils and the doctrine of Christ. Tokkoffatti Timoteos afur tokko irratti doctrine of devils argineeti jedha. Ergaa Yohaannis isa lammataa 1:9 irratti immoo doctrine of Christ arga. Doctrine of Christiin phasing jechuudha. Doctrine Kiristoosii barumsi Kiristoosii amantiin dhugaa akka irra dhaabannu jedhu sun maal jedha? Whosoever transgress and abide not in doctrine of Christ has not God. Waaqaan qabu jedha. Namni maal hin taane? Namni barumsa Kiristoositti qabatee hin jiraanne waaqaan qabu jedha. He that abide in doctrine of Christ has both the Father and the Son. So God, ka jennu Father and the Son. The Father is true God. Christ is the Son of whom? God. Ibroota tokko 9:8 abbaan illee masaati maal jedheeran? God jedheera. Kun doctrine of Christ jedha. This is called a doctrine of Christ. What about others? Doctrine of devils kanarraa qabee jechuudha. Namni doctrine Kiristoos hin qabne jidduu ka jiru hin jiru. Sababni isaa wangeela Yohaannis keessatti
Maatewos 12:31 naannoo isaanii namni na wajjin hin taane maal ta'e hin bittinnaa jedha. Ezra Yohaannis Maatewos irra jechuudha. Namni na waliin hin taane hin bittinnaa. Kana walii walitti hin qabne maal ta'a hin bittinnaa. Kana wajjin hin taane mormituu gooti jedha. Doctrine of Divinity, Doctrine of Christ irra kan ta'e is Doctrine of Divinity. Follow ka godhaa. Doctrine of Divinity, Doctrine of Christ qabu yookaan barumsa Kiristoos qabu ammoo maal qabu? Abbaa qabu, ilma qaba. Waaqa wajjin tokko ta'a jechuudha. Kanaaf doktoriiniin kunniin lamaan doktoriinii deemu. Doktoriiniin kunniin maaliin gaggeeffamu? Ispiriitiin gaggeeffamu. Kun spirit of truth, kun spirit of seducing spirit. Hafuura dogongorsaati, hafuura sobaati. Hafuura dhugaatii fi hafuura maaliin? Hafuura dogongorsaati jechuudha. Hafuurri dogongorsaan ka seexanaati, hafuurri dhugaanoo ka dhugaa ka Kiristoosiiti jechuudha. Kanaaf Roome 8:16 kileer godhee kan inni dubbateetiin jedhu isa kana jechuudha. So bara dhumaa keessatti maal ture jechuudha? Barumsa kanatu amantii wangeela irraa akka garagalan hafuurri qulqulluun keessa baasee maal dubbata. Hafuurri qulqulluun amantii wangeelaa dubbata. Hafuurri qulqulluun ka'ee nuyi keessa qulqulluu ta'eeti. Hafuurri dogongorsaa hoo hafuura wallaalchisoo kan seexanaati jechuudha. Barsiisa maaliif? Hafuurota hamootaa devil spirit inni eenyuuni seexana jechuudha. Kanaaf seexanni hafuura dogongorsaatti fayyadamee barumsa dogongoraa barsiisa. Dhugaan Kiristoos hafuura itti fayyadamee wangeela dhugaa barsiisa. Kanaaf nu ammoo hafuura dogongorsaa wajjin walii gallee amantii irraa kaanna. Yookaan hafuura qulqulluu wajjin walii gallee amantii irra dhaabanna jechuudha. Roomeen 8:16 kana kileer godhee lafa kaa'e. Lakkoofsa lamarratti warri sobduun of hin argineen yaanni garaa isaanii dimnaan gubamee milikkata seexanaa godhate kun jara kana wallaalchisanii garagalchanii. Luuki namoonni barumsa dogongoraa kana barsiisanii namoota hafuura dogongoraa kana wallaalchisaa kana fudhatan. Hafuura wallaalchisaa kana wajjin hafuurri isaanii maal ta'e kan walii galee barumsa dogongoraa kana fudhatan. Warroonni akkasii warra maal ta'anidha? Warroota of hin qabne, warroota sobduu, warroota of hin argine isaantu barsiisee namoota amantii irra maal akka kaa'atan godhan. Kana bara dhumaa irratti taphni tapha hafuuraati. Yookaan hafuura wallaalchisaa, hafuura seexanaati, yookaan hafuura dhugaa, hafuura qulqulluu wajjin walii galee kallattiidhaan hojjechuu jechuudha. Warri hafuura kanaan mallatteeffaman, hafuura dogongorsaatiin mallatteeffaman, ergaa dogongorsaa yeroo lallaban, warroonni hafuura dhugaatiin mallatteeffaman ergaa dhugaa dabarsu. Efesoon 1:13 irratti hafuura qulqulluun maal taaneera jedha? Mallatteeffameera. Warri dhugaa amanee dhugaa jiraatu hafuura qulqulluun yoo mallatteeffamu, warri kun ammoo hafuura maaliitiin mallatteeffamu? Hafuura dogongorsaa ka fudhatanii ittiin tajaajilaaranii maal ta'u jechuudha? Mallatteeffamuu jechuudha. 1:13 irraa kileerli maal jedha? Isin immoo ergaa dhugaa wangeela fayyina keessanii karaa isaa dhageessanii isin warri dhageessanii itti amantan hafuura qulqulluu isa addachiifame maal taatanii mallatteeffamtanii. What wonderful. Dhugaa warri dhagee wangeela irra jiraatu sayyoo mallattaa'u warri sobduun of hin qabneen kan hafuura wallaalchisuudhaan hafuura wallaalchisuun mallatteeffamanii namoota dhugaa irraa maal godhu jechuudha? Kaasu jechuudha. So doktoriinii Kiristoos itti qabannee jiraachuun akka dhugaa irra dhaabannee ofii keenyaallee dhaabannee namoota biraallee akka dhaabnuuf kan nu godhu jechuudha. Bara dhumaa keessatti wanti dhufu kan akka ta'e karaa addaatiin hafuurri ifa godhee maal ta'a jedha? Dubbataa. Nama hafuura wajjin maal walii galu? Walii galuuf. Hafuurri keessan hafuura Waaqayyoo wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uun keessan mirkanaa waan jedhuuf jechuudha. Tole. Lakkoofsa 3 irratti isaan kun fuudhuu fi heerumuun isaan kun fuudhuunii fi heerumuun nyaata akkasii fi akkasii nyaachuun dhoowwaadha jedhu. Waaqayyo garuu nyaata adda addaa kana warri amanan, warri dhugaa beekuu bira ga'anis galataan fudhatanii akka nyaataniif uumee jira. Warri kun warri amanan, warri maal godhan? Warri dhugaa beekuu bira ga'an. Amma dubbiin cimtuun dhimma fuudhaaf heerumaa ka jedhu, dhimma nyaataaf dhugaatii ka jedhu, dhugan ka jedhu maal warra kamtu beeka? Warra dhugaa beekuu bira ga'etu beeka. Warra amanitu beeka. Warri amanan maal godhan? Warri amanan, warri dhugaa beekuu bira ga'an galataan fudhatanii akka nyaataniif maal godhe? Uume jedha. Eenyutu akka nyaataniif uume? Warra dhugaa beekuu bira ga'an. Gabraahoo warra amanan. Tole, warri dhugaa beekuu bira ga'an kuni baay'ee Ximootewoos makana boqonnaa 2 lakkoofsa 4 irratti akkana jedha. 2:4 irratti akkana jedha. Waaqayyo namni hundinuu akka fayyu
dhugaa beekuu bira akka ga'us maal godha jedha hin fedha jedha. Namni hunduu maal akka ta'u akka fayyu dhugaa beekuu bira akka ga'u jedhee dhugicha lakkoofsa ishee irra lafa kaa'a. Maal jedhaa Waaqayyo tokkocha inni gidduu dhaabbatee Waaqayyoof nama walitti fidu tokkocha inni immoo Kiristoos Yesuus isa nama ta'ee mul'ateedha jedha. Kana rogan laalaa. Jaarratti inni furii namoota hundumaaf ofiisaaf dabarsee kenne kun yeroo isaatti maal dhugaaf ba'ameeraati. Isa kana nan lallabaa isa kanaafis lallabaa ergamaas ta'ee jira jedhee dhugaa kana lafa kaa'a. Boqonnaa lama keessa bal'inaan ilaalle. Amma tuqaan hin barbaadu dhufu. Waaqayyo namni hundinuu akka fayyuuf dhugaa beekuu bira akka ga'an barbaada jedha. Namoonni dhugaa beekuu bira ga'an kunniini xiyyeeffannaan Ximootiyoos boqonnaa 4 wanta hundinuu hin beeku ka jedhu warroonni wallaalchisoon kun maal jedhu fuudhaaf heeruman dhoowwu nyaata kan akkasii nyaatinaan jedhu argitanii hin dhoowwan. Waaqayyo garuu nyaata adda addaa kana warri amanan warri dhugaa beekuu bira ga'an galataan fudhatanii akka nyaataniif uume jedha. Dhugaa beekuu bira yoo geenne maal nyaachuu qabna maal nyaachuu hin qabne ka jedhu dhugaadhaan adda baafnee ilaalle jechuudha. Fakkeenyaaf dhugaa beekuu bira ga'u jechuun maal macaafa qulqulluu dhugaa Waaqayyo Kiristoos hin beeku jechuudha. Jalqabatti waa'ee nyaataa macaafni qulqulluun uumama boqonnaa 1:28 irratti maal kaa'e? Warri dhugaa beekuu bira ga'anii macaafa qulqulluu beeku. Macaafa qulqulluun adda baasanii maal godhu jechuudha? Murteessu jechuudha. Maal nyaatan maal dhugan? Namoonni kana waan baay'eetti yeroo haarommaan fayyaa dhufee kana nyaachuun hin barbaachisu jedhu kun tekstii kana fudhanii tekstii kanarra kun akkana jedhaa miti jedhan. Dhugaan kan jedhan akkasii. Namoonni amananii fi warri dhugaa hundumaa beekuu bira ga'an maal akka nyaataniif maal akka dhugan beeku. Hundumaa eebbifanii maal gochuu hin danda'an? Nyaachuu hin danda'an. Maaliin eebbisan? Amma dubbiin cimtuun jirtu lakkoofsa 3 irratti galataan fudhanii akka nyaataniif uume jedha. Ingilifamee dubbisa. Lakkoofsa 3 irra kana kan jiru. Lakkoofsa 3 irratti akkana jedha. For every creature of God is good. And forbidding to marry, lakkoofsa 3 irra. And commanding to obtain from meat jechuun nyaata, which God has created to be received with thanksgiving of which believe and know the truth. Warra maal godhu? Warra dhugaa beekuuf. Dhugaan nu beeknu maal jechuudha? Warra beeku. Macaafa qulqulluu beeka. Macaafa qulqulluu dhugaa jechuun macaafa qulqulluu bira. Dhugaa macaafa qulqulluu bira gaafa dhanne garuu macaafni qulqulluun maal jedha? Assume waa'ee nyaataa yaadaarra yoo ta'e macaafni qulqulluun uumama boqonnaa 1:28 irraa kan yoo dubbifne waa'ee maalii ka'a? Waaqayyo isaaniin horaa baay'adhaa lafa guutaa. Isa harka jala galfadhaa. Qurxummii galaan irraa simbirroota qilleensa keessa balali'an irratti uumama lafa irra munyuuqan hundumaa irratti mootummaa qabaadhaa jedhee isaan uume. Kun ingitii uumama irra waan jiru qajeelfama nyaataa itti fufee jira. Yommus Waaqayyo kunoo an biqilaa sanyii godhatu isa irra lafaa hundumaa irra jiru muka ija godhatee sanyiin isaas ija isaa keessaa qabu isiniif kenneera. Isaanis nyaata isiniif haa ta'an. Kunoo waan kenneera jechuudha. Amma dhugaa beekuu bira ga'an kana beeku jechuudha. Amma ebaluun nyaadhu kana nyaatiin waan naan jedheef miti kan godhu. Itti aansee bineensa lafaa hundumaa fi simbirroota qilleensa keessa balali'an hundumaaf wanta lubbuu qabaatee jiraatuu fi lafarra munyuuqu hundumaaf biqilaa lalisaa hundumaa nyaataaf kenneeraaf jedha. Innis akkasuma. Kanaaf Waaqayyo jalqaba maal kenne jechuudha? Biqilaa lalisaa kenne jechuudha. What a wonderful truth. Dhugaa kanaan deema. Okay. Itti fufee yeroo badiisa bishaanii hin kennine kan hin kennine yaadni jedhu ka'uu danda'a. Exactly hin ta'a. Sababa maaliitiif ta'e garuu? Badiisa bishaanii dura boqonnaa ja'a lakkoofsa tokko dursa. Boqonnaa ja'a maal jedha? Nama lafarra uumuu kiyyaaf Waaqayyo maal ta'e? Nan gadda jedha. Sababni isaa faallaa isaa guutumaan guututti faallaa isaa waan deemeef. Kanaaf achiin booda bu'aa cubbuu isaanii waan isaan filatan maal godhee jechuudha? Eeyyame. Badiisa bishaanii keessatti baay'ee cubbuun isaanii maal ta'e? Daangaa darbeeraa jedha. Kanaaf bishaan gubbaa ol citeef gad cite maal ta'e? Gad dhiifame. Sababni isaa hammi isaanii daangaa darbee haga teessoo kiyyaa dhufeera waan jiru. Kanaaf maal nyaadhaaf, maal dhugaa, maal eegaaf, maal neenne amma kana booda maal godhu namni natti hima. Sababni isaa kakuu haaraa saba koo wajjin maal ta'a jedha? Gala. Ermiyaas 31:33 Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 8 irratti ammoo dhufeeti seera koo garaa isaanii keessa barreessa ollaa isaatitti
kana beeki jedhee namatti himu jedha. Sababni isaa maal waan ta'eef Kiristoos onnee keenya keessa jira. Yeroo maal godhu? Yeroo dhugaa beekuu bira kenna jechuudha. Dhugaa beekuu bira yookiin dhugaa beekuu bira akka gam barbaada jedhee Ximootos boqonnaa lamarra maal jedhee jiru? Waaqa tokkicha dhugaa. Isa ergite gooftaa Kiristoos hin beekuun jireenya bara baraati. Luuk yookaan immoo waaqa tokkicha dhugaa isa waaqaaf nama walitti fidu jidduu dhaabatee kan walitti fidu eenyu ni jedha? Kiristoos jedha. Anillee kanaaf wangeela lallabaa ta'ee dhufe jedha Phaawulos. Yeroo Ximootiyoos boqonnaa 4 jalqabu waa'ee doctrine of devils in jedha. Is there doctrine of Christ? Lamaan kanneen hafuura dogongorsaa fi hafuura dhugaatiin ifa baamee kan dubbatee jiru jechuudha. Kanaaf nyaata kana nyaatu saniin nyaatiin kan jedhu warra dhugaa bira geetu. Maaliif? Dhugaan beeku jedhu. Dhugaan beeku. Dhugaan qulqulleessu. So nyaata kana nyaatu saniin nyaatiin nama jedhuuf maal jechuu qabna jechuudha. Kabarraa'e maal jedha? Waa'ee kanarra natti dubbatiin nama jedheefillee maal jedha? Kabarraa'e maal jedha? Sababni isaa warra fayyaniif, warra amananiif, warra dhugaa beekuu bira gaantu kana maal godha jedha? Beekaa warri of bokoksoon warri dhugaa hin beekne asii achi warri oofaman sun dhugaa irra maal isaan gochuu hin danda'an? Isaan sochoosuu hin danda'an. Torbarratti wanti Waaqayyo uume hundinuu maaliif? Gaariidha. Wanta galataan fudhatamu keessa hirmiin hin jiru jedha. Wanta galataan fudhatamu keessa maaliin hin jiru? Hirmiin hin jiru. Galataan fudhanna kan jennu maal isaati? Dubbii isaati. Ingiliffisaa akkana jedha. For every creature of God is good and nothing be refused. If it be received with thanksgiving. Shanirra jira. Dubbiin jabaan. For it is sanctified by the word of God in the frame. Kun hundinuu maaliin qulqullaa'eera jedha? By the word of God. So, dubbii Waaqaan qulqulleessa jechuun maal jechuudha? Dubbii Waaqaan qulqulleessa jechuun maal jechuudha? We are sanctified by Christ or by his word. Kana jechuun maal jechuudha? Dubbii Waaqaa dhufee cubbuu keenya dhossa jechuun moo cubbuu keenya saaxila jechuudha? Cubbuu keenya saaxila obboloota. Qulqullaa'uu qaba barbaade namni gara qalbii jijjiirannaa ta'e. Ammallee dubbiin Waaqayyoo kadhannis isa maaliin godha jedha? Hin qulqulleessa jedha. Amma nyaata qulqullaa'aaf qulqullaa'an taane maaltu qulqulleessa? Dubbii Waaqaati. Kana fe'u kadhata. Dubbii Waaqaatiin itti asirri maaliin? Kadhataan goona. Dubbii Waaqaatiin madaa. Luuk dubbii Waaqaatiin qulqullaa'eera jechuun lakkoofsa 3-4 irra kan jiru hundumayyuu adda baafee qulqulleessuu jechuun maal jedhu? Adda baasuu jechuudha. Sanctified adda baasuu. Nyaata qulqulluun taane adda baasuu maal jechuudha? Dubbii Waaqaatiin. Kanaaf barumsa dogongoraa dhimma nyaataatti haa ta'u, dhimma fuudhaaf heerumaa irratti haa ta'u, dhimma adda addaa irratti qabu, it is written wordiin barraa'eera jedhu adda nuu baasa jechuudha. Obboloota kiyya dubbiin kun dubbii baay'ee murteessaa. Dubbii baay'ee murteessaa. Irra deebinee xiyyeeffannaan laalu baay'ee barbaachisaadha. Lakkoofsa 6 irratti obboloonni kana akka baran yoo goote jedha. Argitanii dubbii baay'ee murteessaa akka ta'e gubbaarraa. Obboloonni kana akka baran yoo goote Kiristoos Yesuusiif hojjetaa isaa ba'eessa taata. Dubbii lakkoofsa 1:5 dhiyaate dubbii ijoo jechuudha. Dubbii ijoo jechuudha. Dubbii kana obboloonni akka baran yoo goote Yesuusiif hojjetaa isa ba'eessan taate. Ofii keetiif dubbii amantiin barsiisa ba'eessa isa duukaa buute sanattis guddachaa na jedha. Ofii keetillee guddachuuf namoota illee gara dhugaatti beeksisu. Dubbiin gubbaarraa kun baay'ee murteessaa akka ta'e lafa kaa'u. Kanaaf obboloonni keenya hafuurri keenya hafuura Waaqaa wajjin walii galee hafuurri dubbiin kun akka barraa'u godhe akka hubannu yoo nu godhe kiliir goonee hubannaa ofii keenyaafis namoota biraafis bu'aa taana jechuudha. Kanaaf Phaawulos Ximootiyoos maal jedhaa? Obboloonni kan akka baran yoo goote Kiristoos Yesuusiif hojjetaa isa ba'eessan taataa jedhaan. Argitanii akka dubbii ijoo akka ta'e lafa kaa'u. Ofii keetiif dubbii amantiitti barsiisa ba'eessa isa duukaa buute sanatti guddachaa na deemu. Guddachaa deemuuf kana beekuu qabda. Namoota illee kana barsiisuu qabda. Mammaaksa wanta qulqullaa'aadhaan mormu isa dubartoonni dullooman mammaakanii fudhatin nama Waaqayyoo ta'uudhaaf maal godhu? Qopheessa. Nama Waaqayyoo ta'uu kan jedhu Phexros keessatti kortoo tokko galafa ka'a. Nama Waaqayyoo ta'uu kan jedhu isteeppii gara 5ffaarra ka'a. Luuk amma mammaaksa jechuun oduu duriiti. Oduu barraa hin qabne, ragaa hin qabne. Akkana mammaaka jedhaa walitti dubbatu. Kanaaf waan ragaa hin qabne duukaa hin bu'ini. Isa barraa'ee dubbii Waaqaa isa lakkoofsa irra dubbannee yaadadha. Dubbii Waaqaatiin kana qorii ilaalee jedha. Namummaa foonii cimsuuf of qopheessuun wanta muraasaaf mala. Nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessuun garuu wanta baay'eedhaaf nama gargaara. Jireenya ammaa keessa dhufuufis abdii isuma keessa jira. Maal keessa? Of qopheessuu keessa.
Jireenya lafa kanaaf qopheessuuf fakkeenyaaf ispoortii namoonni hojjetanii nyaata dhiisanii bakka adda addaa deemuu dhiisanii dhugaatii adda addaa dhiisanii shaakala yeroo hundaa hojjetanii qaama ofii qopheessanii fiigichaaf haa ta'u taphaaf haa ta'u waan barbaadan qophaa'u. Tore waan lafaatiif isaan gargaara ta'uu danda'a. Waan lafaatiif exactly isaan gargaara. Nyaata arganii nyaatan fayyummaa eegu jechuudha. Nyaata arganii nyaatan hedduu arganii bulan sababni isaanii qaamni isaanii fiizikaalii jabaachuu qabu waan ta'eef. Tole waan lafaatiif. Kasamiitiif qopheessuun ammallee dhimma nyaataa irrattis dhimma dhugaatii irrattis dubbii waaqaatiin qulqulleessaa which means that exercise gochuu qabna jechuudha. Qorachuu qabna akka nama warqii qotuutti dubbii waaqaa qorachuu qabna. Yoo kana goone jireenya hadhaatiifis kabootiifis hin qabu. Shaakalli akkuma isaan kanarraa qaban nullee maal gochuu qabna? Uf qabuu qabna. Ittiin jireenya keenya qorru kan ittiin jireenya keenya madaallu dubbii kana ta'uu qabna. Dubbii kana. Dubbii kanaan uf madaaluu qabna. Uf laaluu qabaanneef hin jenne jechuudha. Kanaaf jireenya keenya keessatti shaakala maalii godhaarra dubbii waaqaa wajjin qorannaan nuti godhaarru adeemsi nuti godhaarru maal fakkaataan gaaffii deebii argachuu qabu. Dubbichi amanamaadha. Guutummaatti fudhatamuu ni ta'a jedha. Iddoo biraatti jechuun wangeela tokko Ximootiyoos kana tokko 15 irra barraa'eera. Dubbichi amanamaadha fudhatamuu ni ta'a. Inni hafee boqonnaa Ximootiyoos lammaffaa keessa jirra yeroo biraan baanu ilaaluu dandeenya. Achirra maal jedha? Kiristoos cubbamoota fayyisuuf gara biyya lafaatti dhufe dubbiin jedhu amanamaadha. Akkuma jiruun guutummaatti fudhatamuu ni ta'a. Inni lammaffaan shaakala amantii gochuun barbaachisaa. Dubbichi kun amanamaadha fudhachuuf taa'aaf jedha. Obbolooti kiyya fayyineerra damee taaneerra ijaan godhanne taanaan damichi muramuun isaanaaf. Gara Kiristoositti dhufne damee isaa taaneerra itti maxxanneerra ija godhachuu qabna. Ija eenyu irraa? Ija Kiristoosiin irraa dhufe jaalala kanneen mul'isuu qabna ija amantii ija hafuuraa kan jedhamu jechuudha. Tole dubbicha amanamaadha guutummaa fudhachuu hin ta'afi Kiristoos fayyisaa cubbamoota fayyisuu dhufe kan jedhu amanamaadha fudhachuuf ta'afi shaakala gochuun barbaachisaadha fudhatamutu irra jira. Waaqayyo fayyisaa nama hundumaati. Addumaan immoo fayyisaa amantootaati. Amiin. Waaqayyo nama fayyisaa nama hundumaati. Kanaaf tokkocha ilma isaa erge. Garuu warri fayyuuf exactly addumaan warra kam? Warra Kiristoosiin fayyisaa dhuunfaa fi godhatu. Warra isatti amanan. Nuyi abdiin keenya Waaqayyo isa jiraataa irra kaa'anneerra. Waaqayyo isa jiraataa jalqaba irra ilaalatu. Abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Ati qulqulluu ilma Waaqa eenyuti? Waaqa jiraataati. Isarra jira. Kanaaf Kiristoos karaan dhugaan jireenyaan anaan ala gara eenyuti? Gara abbaatti kan dhufu hin jiru. Gara abbaatti abdiin keenya kan jiru. Karaa eenyuudhaan? Karaa gooftaa Kiristoosidha. Keenya irra jiraata. Irra maal gooneerra? Kaanneerra. Kanaaf kanatti hin dadhabna, hin dhamaanas jira. Shaakala gubbaarra jiru. Hin dadhabna, hin dhamaana. Waan danda'uu qabnu hin goone. Kana wanti goonuun fayyuuf miti. Waan fayyine. Damee waan taaneef. Dameen jaalala mul'isuu qaba. Isa wajjin waliin maxxanee ganamaaf galgala konnekshiin isaa Kiristoos yeroo lafa kanarra ture ganamaaf galgala abbaa isaa wajjin maal godhaa ture? Konnekti godhaa ture hafuura qulqulluun ganama gala fresh baptism of Holy Spirit fudhata. That is what we have to do. Akkuma Kiristoos godhaa ture jechuudha. Dubbii baay'ee murteessaadha. Kana hundumaa isaan abboomi isaan barsiisa. Nuuf kana goonaan isaan isaa godhanii isaan barsiisa. Dubbii afaan kee keessaa ba'u akka jireenyaatiin jaalalaan amantiidhaan of qabuudhaanis amantootaaf fakkeenya ta'e. Namni tokkollee ijoollummaa keetiif simaan hin godhin sin tuffatin. Sin tuffatini waan ijoollee taateef ana ijoollee jechuuf osoo hin taane jireenyi kan kee dubbii wajjin walii galuu qaba. Yeroo dubbatu jaalalaan amantiidhaan of qabuudhaan jireenyi kan kee dubbii kana wajjin walii galuu qaba. Kan inni jedhaa jechuudha. Amma an dhufutti immoo caaffata qulqullaa'aa namootaaf dubbisuut, gorsuut, barsiisuut of kenni jedha. Phaawulos Timootii sana kan dhufu jira. Kiristoos immoo hamma an dhufutti jedhee adaraa nuuf kenneera. Gara addunyaa hundaa deemaa. Wangeela mootummaa kana maal godhaa? Lallabaa. Duuka buutuu koo taasisaa. Macaan qulqulluun ifa godhee kan inni lafa kaa'eetiin jiru jechuudha. Wangeela commission, great commission kan jedhamu kan Maatiyuus boqonnaa 28 lakkoofsa 18 hamma 20 irratti nutti kennameetiin jedhe gara addunyaa hundumaa deema. Gara wangeela maal godhaa? Barsiisaa. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluutti jedhee Kiristoos yeroo dubbatu isaan cuuphaa duuka buutuu koo maal godhaa? Isaan taasisaa. Yeroo jedheetiin jedhu namni abbaa beekuu qaba, ilma beekuu qaba, hafuura qulqulluu beekuu qaba jechuudha. Kanaan maal ta'a? Cuuphamuu qaba gaafa kana beekeetiin jedhu. That's a wonderful truth. Kanaaf Phaawulos maal jedhaan Ximootiyoosiin agaan dhufutti dubbii kana dubbisuun, gorsuun, barsiisuutti maal godhe? Of kenna. Kiristoos nu maal jedhee deebi'ee dhufaa isin fudhata. Akkasiif immoo dubbii kana dubbisuutti, gorsuutti, barsiisuutti of eeggadhaan illee jedheetiin jedha jechuudha.
sagalee raajiidhaan dubbatame manguddoonni harka isaanii mataa kee irra kaa'uudhaan kennaa hafuuraa siif kenname si keessa jiru sana maal hin godhin hin dagatin. Akkamiin fudhatte hafuura qulqulluu jaarsonni maal godhaniin hafuura harka sirra kaa'e. Hojii ergamootaa keessatti akkamitti akka cuubaman lafa kaa'e. Cuubamanii hafuura qulqulluu maal hin goone hin fudhan. Kanaaf Phaawulos faatii duuka butoonni dhuganii akka maal godhan irra kaanii kadhatanii. Achiin booda hafuura qulqulluu maal godhan jedha fudhatan. Hafuura qulqulluu baay'ee uduun cuubamnis fudhachuun jira. Uduun cuubamnis fudhachuun jira. Hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 46 kileer godhaa dubbisaa. Erga cuubamanii kanillee fudhachuu dhabuun jira. Yeroo cuubamanillee maal gochuun jira fudhachuun jira jechuudha. Kana yeroo baratti deemuu hin danda'amu. Kanaaf isan dagatin namoonni hundinuu itti guddachaa adeemuu kee arganitti kennaa kanaan hojjedhu itti gaduuf dhiisi jedha. Itti gaduuf dhiisi. Dubbii kanatti maal godhi? Itti gaduuf dhiisi. Ati ofii kee barsiisa kee eeggadhu. Ofii kee barsiisa kees eeggadhu. Itti jabaadhu. Akka gochuu keetiin mataa kee warra si dhagaanis gara fayyinaatti maal goota jedha hin geessita. Akkas gochuu keeti. Dubbii keetiifis amantii keetiif barsiisa keetiif maal godhi? Of eeggadhu. Akkas gochuu keetiin ofii kees namootas garamitti geessita? Gara dhugaatti hin geessita jedha. Kanaaf obboloota kiyya dhugaa kanatti jabaannee tiksiisa dhumaa irra deebi'ee tiksimaa qara dubbifannee dubbiseetiin jedha. Yoo kana goote lakkoofsa 6 obboloonni kan akka baran yoo goote Kiristoos Yesuusiif hojjetaa isa ba'eessan taata ofii keetiif dubbii amantiitti barsiisa ba'eessa isa duukaa buute sanatti guddachaa adeemta jedha. Kanaaf hundi keenyayyuu dhugichatti guddachaa namoota adeeman akka taanu Waaqayyo kan nageenya nu haa eebbisu eebbifamaan